Yommuu biyya galee jechuudha. Yommuu qa'ee koo ilaalu jechuudha. Nan rifadhe. Rifaatu na qabe. Yommuu isin waggaa 9 san dalagattanii mana citaa waggaa aggaartanii maal isinitti fakkaata? Hin amanne iyyuudha. Ijoollee kootii fi haadha abbaa manaa koo qofa jira iyyuudha. Ani mana warran qabu. Irrifadhe tanan nan kufe. Ji'a tokko hospitaalan ciise. Ofin beeku iyyuudha. Ji'a tokkoof 7 Ilaamii yaa obboloota koo nama kanarraa waa barattu jedheetan yaada. Waggaa 9 muluu biyya Oromaa keessatti bu'aa bayii hedduu agartee ija xiqqaa fi guddaa ilaaltee ifatamtee beeloftee maal jettee waggaa 9 muluu keessee abbaa manaashii osoo ijoollee qabdu abbaa manaashii mana ijaare jedhee sobee gaafa ishiin waggaa 9 fixxee biyya galtee ilaaltu mana citaatti galte. Mana citaa keessaa baatetti galte. Ashamaa harka fuunii hordoftoota kabajamtoota chaanan YouTube askalatti jalatti argamtan jirtu bakka jirtanitti nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha. Egaa obboloota koo harawaa tokko isiniif dhaama. Ijoolleen keessattuu ijoolleen biyya Arabaa waggaa dheeraa biyya Arabaa keessa turtanii abbaa warraa yookiin immoo horiidhaa keessan waggaa 9 waggaa 10 waggaa 8 waggaa dheeraa lakkoofsistanii osoo waan fe'eyyuu ta'e obboloota koo galaatoo waggaa 2 3 4 yoo teessan galaatoo waan hojjetamaa jiru san ilaala. Ishee wadamina yeroo hunda misiyyoontu nama caaltu tana namni hin beekne hin jiru dhugaa dubbachuuf akkana hin jirtu baay'ee bareedduu takka. Nama guddooyyuu ana natti hin fakkaanne garuu amma gaafa eessatti baddee jedhee miidiyaarraa baqa baay'ee tokko miidiyaa fayyadamtii baay'ee garuu isheen biyya galtee siqaayii hedduu keessa turte waan ittiin akkana deebiturree dhabdee akkasitti assaqaayya'amtee innillee badee ijoollee gatee ijoollee ishee mana keessatti gatee badee akkasittiin mataan kiyya naanna'ee deebi'ee jettee ijoollee baay'eef namoota baay'eef barumsa ta'a jedheetii yaada jechuudha kun. Dhugaa dubbachuuf maaliifii waggaa kana hunda manuma citaallee sirreessee na eeguu dadhabee manuma citaallee ijaaree na eeguu dadhabee jette. Ilaame yaa obboloota koo soo namni waggaa 9 dhiisaa waggaa 4 3 tu mana ijaarrata amma fe'ee yoo soo ta'e hin jijjiirama amma waggaa 9 kana mee ishee shawwadamte nama amantu yookiin immoo amala abbaa manaa ishee ni beekti akkana hin godhu jetteetuma amantee kana hunda itti ergitee kana hunda maal godhe jettee mana namaa ijaare jedhee mana bukkeessan jiru ijaaran jira ijaaree xumuree naan jedheetis mana namaa natti erge jette. Kanaafuu dhiira abadan hin amanina. Ofii keetiif qarshii kee akkaantii keetirratti ergadhu. Akkaantii keetirratti ergadhu yookiin maatii keetirratti ergadhu. Kash gootee bitatta. Yookiin immoo nama as galtee ofii keetiif yeroo takka kontiraata kennitaa namni si ilaaluu qabaatte ofii keetii as teechee ijaarrachuu ni dandeessa mana keetillee ta'u. Kanaafuu shamarran keenya ijoolleen keenya dubartoota hin shawwadaminaa hin nyaataminaa yeroo baay'ee nama hojjetaa jira hojjetaa hin jiru maal hojjechaa jira maal hojjete jedhichee waan dhugaa ta'e irratti intini jedhiitu malee shawwadamtee atas teessee inni achi taa'ee kana hojjedhe inni jedhu soba isin gade. Kanaafuu obboloota koo akkanuma jettanii shawwadamina maaliif jennaan dhugaa dubbachuuf dhiirri mijattii takkatu jira waggaa 4 waan akkasii saawudii teessee waggaa 5 natti fakkaata waggaa 5
shantee ishiinis akkasuma taate. Mana ciraaruu akkanuma walitti qaqqabee ijaare jedheeti ishiin gisee dhuftu gatee bade birrii mucuq godhee nyaate. Kanaafuu abbaa manaa kiyya jettee hiriyaa kiyya jettee mana naa ijaara akkana naa godha. Namni yoo si bira hin jiraatin obboleewwan keessiif hin ilaalin yoo namni keessiif hin ilaalin kantu bilaashidha kana laale. Kan hunduma keessanii kun abbaa manaa amanamaadha kun abbaa akkanaa gisee ati bira jirtuu fi ammi addaan si galee ofii keetiif sheekii godhe. Inni akkasii obboloota koo hin shawwadamina. Nama kanarraa barumsa fudhattu barumsa argattu jedheetii yaada. Kanaaf baay'ee ulfaataadha. Qarshii waggaa 9 jechuun billaa akkam jiru akkam mana mastaawutii fakkaata. Mana akkam jiru ijaarta. Kanaafiyyuu wanti ati shawwadamtee duriyyee gandaa qallabdee ijoollee keetiin taane ammaatii keetiif hin taane qallabdee waggaa meeqa biyya ormaa kana keessatti dhugaa dubbachuuf biyya ormaa kana keessatti ni beektu. Ammam akka guddaa'amanii ammam akka miidhaman biyya ormaa keessatti ni beektu. Waggaa 9 jechuun umurii daa'ima takkaatii dhugaa dubbachuuf. Kanaaf yaa obboloota koo akkanuma jettanii hin shawwadaminaa isiniin jedha. Warreen keessattuyyuu karaa feesbuuktiin miidiyaa irraa bartanii asitti as teessanii qubeellaa godhatanii inni birrii as ergiidhaaf qubeellaa sii godha malee dhugaadhaaf miti. Si galee shawwadamin. Kanaafiyyuu of eeggannoo godhaa isiniin jedhaanii kun dhaamsa kiyya. Nama kanarraa immoo dhugaa dubbachuuf takka paartii takkaa paartii 2 paartii 3 hanga 3 yoo seentanii dhageeffata waa hedduu waan ishiin keessa dabarte siifiyyuu jabina sii ta'a. Birrii keetillee akkamitti akka qabattu sitti agarsiisa jechuudha. Si galee yaanni mucattiin tun baay'ee dubartii jabduu turte dhugaa dubbachuuf. Miidiyaa kanarratti baay'ee nama sagalee qabdudha. Ilaalka. Kan ofiituun beektu kan namaa raajii kan jedhasan taatee beqqaashin ijoollee wajjiniin qabu yaa hoo miidhessi yoo na miidhessi na miidhu abbaa manaa kiyyaa abbaa ijoollee kiyyaa jettee isatti gattee isa amantee inni ijoollees gatee badee birrii ishiitis mucuq godhee nyaatee mana tokko ni ijaarre sobee shawwadee jechuudha. An akkana maal jettu? Bataam kabbaadha. Dhugaa dubbachuuf hedduuta kan na kaffa'esi baay'ee takka na gaddisiisisi jechuudha. Kanaafiyyuu ani wanti isinii dhaamu yoo jiraate wanti namni isinii dhaamu yoo jiraate akkana jettanii ishee amma kana barumsa argattanii waan ishiin jette kun dhugaa dubbachuun nama tokkoon ijoolleen biqaa hedduu namoota baay'ee dhaggeeffataa jira jecha ishii kanaa jechuudha. Argite ka of argite waan ta'eef nama sanirraa immoo waa barachuu qabda jedheetii yaada. Atis akkas ta'uu hin qabdu. Dubartiin takka qarshii nyaatamte takka nama sanirraa baratuu qabdu koo. Dhugaa dubbachuuf ani birruma kiyyaa ani ittumaan hojjetamu kana ayyuu gaafa eegu biqaa na aarsa beektanii dhugaa dubbachuuf birrumaan ittiin hojjechaa jiru kana gaafan hojii saniif ergu bixaan ittiin aara. Kanaaf iyyuu yaa obboloota koo rabbiin dadhabbii ishii lafatti hin gatinii. Egaa obboloota koo waan akkasiitti jira. Of eeggannoo godhaa. Abbaan warraa yeroo ammaa bilaasha kantuu bilaashii ta'ee jira. Kanaaf of eeggannoo godhaa isiniin jedha. So warreen keessattuyyuu waggaa dheeraa teessanii abbaa warraa jettan maa abbaa fedhe maa amanuu dhiistaniitu waan barbaadanii hin jenne. Khalaas waan hojjetaa jiru san irra ga'eetoo ofii keetiif irra ga'eetoo laaluu qabaatta. Qabeenyi sun maal ta'e dhugaadha moo soba jettee adda baafachuu qabda. Waanuma viidiyoodhaan sitti waan namaa kaasee ergee namoota meeqa akkanatti kan shawwadamee jechuudha. Kuni keeti mana keeti jedheeti kaaseetti erge mana namaa jambiisanii jechuudha. Si jala yoo dhaqxu mana qorqorroo dhiisatoo mana gaarii dhiisatoo citaan bakka hin jirtu jette manni gadi jijjigee jira jette. Ilaala.
kun sammuu nama tokko waggaa 9 teessee biyya ormaa keessatti jechuun በጣም ተከባሪidha dhugaa dubbachuuf afaan namaatu yoo waggaa 9 teessee mana citaa kan itti gaafa seentu በጣም shamiidha dhugaa dubbachuuf እና akkasii of eeggannoo godhaa xaarii keessan kan tooblaashin godhina akkaataa birriin tun itti dhuftus gajiini dhuftutti laabii keenya xaawuroonit kan filmu kanatti filmu uleedhan maalin na akkasii kanaafuu namni kun dhugaa dubbachuuf dhaggeeffadha paartii lammaffaarree kan itti deebi'u ta'a turtii gaarii qabaadha nagaan haa tura.